Kakaki lukna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechuu sanarraa dhiisaa male naan immoo maaltu dibare beektuun bitaa nagalee ajolle inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko ndiiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko niiga ajolle kana yaada yeelala eessaan rafee bula kan nu dhibotoo jiru maal isheen wal dhibani maal isheen wal qoodani waliif yaaddoo ta'uuni ba'aarratti maxoo waliif dabaluun kun maalimee humna wal dhowuun kuni hagamuun nun deemsisu hawaashuun nun ceesisu yaa ijoollee maaloo waan ufii maaloo. Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM'dha. Qophii ODM keessatti har'a Dr. Hundaasaa Sheetee Hundee kophaa isaan qabadhee as bahee Dr. Hundaasaa toleettee dhiyaachuu keetiif galata guddaan siif qaba. Baay'ee galatoometti illee beekan ulfaadhu jaan affeerte. Miidiyaa irrattis namoota kan biraa wajjiniin haaluma keenya kanarratti mariirra turtaniif dadhabaa turte immoo beekaa haa ta'u immoo malee miidiyaan koo sagabuun oolini dabalatammoo qeerroon si baran immoo harkana laaluufanii boqonnaa keerraa bocoqadhee as si fidadhee sin dadhabsiisu sirran turu. Rakkoon Olchii fayyaa ta'ee Dr. Hundaasaa jireenya siif maali? Mee achirraa haa jalqabnu. Addunyaa kana kan walitti buustu jiruudha jireenya gaafa waa'ee siyaasaa dhoofnu waa'ee barnootaa dhoofnu waan hundumaa gaafa dhufu utubaan isaa jireenya maqaa dhaatee fiiga hundumtu jireenyi maali siif karaa barbaaddeen hiikatti naala. Elagaa daangaa isaa iddoo jalqabnuudha wanni eessaa jalqabdee waa'ee jiruuf jireenyaa duubatti deebitee ennaa qurxummii turre sana bishaan keessaa otoo hin bahin yookiin immoo organizimii tokkitti ennaa turre sana eddasii immoo organizimiin gara adda addaatti dagaagee adda adda bahee jira miti uumaa adda addaa ta'uu isaarraa jalqabnamoo ennaa holqa keessa jiraan isa achii kaafnamoo idda dhufnee qubannee mana ijaarrachuu barree achi immoo manni waan gaarii ta'ee uffata fa'aa uffachuun jira miti marga ofitti xaxanii deemuurraa kal'ee uffachuu kal'eerraa kun uffatatti darbu iddoo jalqabnuudha dubbiin garuu. Iddoo baay'eessa ibsa holqattiin natti tolteetti qurxummittiin natti tolteetti daawwattoota keenyaa dubbiin Dr. Hundaasaa haasa'u baay'een isaa qolaa bitaa isinitti hin galiini qurxummii barbaada argadhaa holqa sana barbaada argadhaa hojimannee sanii haa ta'u. Egaa qurxummittii sana dhiisiitii holqa sana dhiisiitii erga katee kana uffachuu jalqabne erga waa afaan kaa'achuu jalqabne as kan jirtu jireenya jiru ogummaan kee immoo ogummaa dinagdeetii Dr. Dinagdeetii sana wal qabsiisiitii jireenyuma kana achi keessaa naa kenna. Ana jireenyi guddaan bilisummaa argachuu fi bilisummaa dhabuu jidduu garaagarummaa jiru sirriitti baruu. Egaa bilisummaan san jedhu jechuun bilisummaa sobarraa, bilisummaa sodaarraa, bilisummaa namaan cunqurfamuurraa. Ennaa sodaannu immoo horiin dhama jennee sodaachuu dandeenya, nani dhama jennee sodaachuu dandeenya, ija namaan ilaalaa laata jennee sodaachuu dandeenya. Wanti sodaannu kumaatama kan baay'een nama sodaachisu. Garuu anaaf jiruu jechuun otoon sobin. Maaliif yoon si sobe ofan sobe. Yoonani mataan koo hadoode malee waanan siin jedhee si sobe sana na yaadadha naan ciisu na yaadadha maafan sobe jedhee ofin arrabsa ofin jibba xinnoo ta'een argama. Kanaaf jiruu jechuun qulqullumatti qilleensa kana namni otoo nan dhoowwiin qilleensi suni dhagna koo keessa seenee bahuu akkuma mukaa jechaadha bishaan dhugee bahuu. Dhagni koontoon xuraayin bahu nama wajjin nagaa argachuu xiqqaatu haa guddatu daabboo tokkoo fi
wanni nyaadheerra ciisu siree tokkitti qabaachuu. Kana ala ani horii baay'ina qabaachuun of hin madaalu. Hunda caalaa beektaa baay'ee waa'ee jiruu kan innaa hunda ani waan ta'een beeku sammuu keessa na naanna'u. Amma dokumentarii fiilmii adda addaa naan laalu namooti du'an amma Egyptian kan akka Pharaoh faa lafee isaanii lakkaawwanii fidanii innaa ol bira kaa'an warri geologistoonni kun. Lafee namaa kan jarri akkam bosobosne godhanii ol kaa'an. Moskoo keessatti amma wanni dhuma Lenin lubbuusaa wajjin hin goggogsanii dhaabbata wanni tokko mastaawatii tokko keessa. So ennaa dhaqxee lafee namaa ilaaltu kan keenya immoo awwaalli warra keenyaa amboo Bataskaana Biyyesuusii jedhan tokko mana qabu kaakayyuun keenya ijaaran. Isa banteetu keessa buusta reenfa nama hundumaa kan fira hundumaa. Durennaan achi dhaqee dhaabbadhu lafeewwan sana sammuun koo achi keessatti banee laallee garuu lafeen akka keessatti jiru nan beeka. Inni jiraannu baay'ee gabaabduudha yeroonii foon kunis uffanni kunis mannis wanta si wajjin achi seenu hin jiru lafeedhuma keetu achi ta'a. Kanaaf amma achi geenyutti sobuun, amma achi geenyutti sodaachuun, amma achi geenyutti raafamuun, amma achi geenyutti akka gaararraa jijjiiramuun waan har'a jenne boru geeddaruun sun gadaantummaa namummaa otoo hin ta'in probably sareen illee oquufte akka nan godhattu. Kanaaf sareedha gadi ta'uudha jijjiiramuu fi asiifachi jechuun. Namni yaadatta amma anennaani guddadhu mana bunaa seenee namu dubartoota mana bunaa keessa hojjetan ulfina hin qabuuf hin ture beektaa sammuun koo ennaa prostitution naan yaadu fakkiin kun asii of gurguruu dhiiftee asii baatee midhaan qoffortee facaaftee warra ishii biratti deebitee jiraachuu hin dandeessi ofiin boontee guyyaa guyyaan dhaqna ishii abbuma argitetti gurguruu mannaa kan jedhu tokko sammuu keessa na jira amma sanuma yaada. Dhiirri immoo gaafa siyaasa keessa seenee kaleessas fakkaatee dheengadda si arrabsee as garagalee immoo si wajjin kolfee jedhu maaluma argachuufi jedha. Egaa gara sanatti wal faana wannaan dhufumaa inni spiritual jedhamiti jabina sammuu dhabinsarraa warri foshofoshan yookiin immoo du'uun illee akka jiraatu, dulloomuun akka jiraatu, dhukkubsachuun akka jiraatu, waan hundu akka darbu warra hin beeknetu asiifatti baafamaa jechaadha. Kabiraa sammuun namaa beektaa tokkicha dhaqee akkuma siidiiti waa tokko dhaqee of amansiifnaan waan san akka guddaatti ilaaluu danda'a. Amma fakkeenyaaf namootiin tokko hiriyaan qabaa ture gurbaa Palestaayin tokko. Gabaabaadha. Ofitti namanu. Haadha manaa bareedduu fuudhe. Amma mucayyoo kana hinuma baay'ee rakkisa beektaa. Uffata akkana uffadhu jedhaanii, kana nyaattee furdattaa, hin nyaatiin jedhaanii, raafuu fidaa gaaf kan, birookilii fidaa gaaf kan, mana kana fuudhii balleessi daabboo nyaatiin jedha. Beektaa namichi sun ijaa of hanqina qabuuf haadha manaasaa sana innaa wajjin deemu namni ishii ilaalee akka namichi kun dubartii bareedduu qaba, niitii bareedduu qaba akka jedhaniif wanni jedha. Gorsaan ture shukurii lakki maqaan isaa shukuriidha. Lakki of mata'i. Mucayyoon kun gaafa si dhiiftee deemte gammachuun kee kun maal ta'aan jedha. Kan si dhibu intala guutee aariin guutee jennaan gaaf tokko nagaatti ettee biraa deemte. Inni jira namni gad dhiiftee badde. Gad dhiiftee biraa deemtee hiriyuma isaa wajjin heerumtee garuu hin maraate dhaqni isaa kun dhidhii ta'ee wanni itti ba'ee aariidhaan gubatee mana murtee geessee waan qabu gurguree mana diiganii beektaa. Ennaa namni gadaantummaan itti dhagahamu waan itti hirkatu tokko barbaada. Aangoo fa'a. Amma gaa eessatti si fidaa waa'ee siyaasa keenyaa sasamoonaa kanaa yoo argitu. Galatoom ulfaa gara qabxii kana akkas naa deebi'u keetiif. Amma siyaasa keenya keessatti isinis dubbataa turtanii baay'ee isin mariisisaa turre miidiyaa garaagaraa irratti dubbachaa turtanii isarra kan caalu immoo ati wanni guddaan barreessaa turte. Namni dubbachuun danda'a beektaa barreessuun hin jiru. Barreessuun hamma dubbatan sana hin ga'u. Dubbachuudhaaf ijoolleen laayivii jala galaniiti si arrabsaa oolu, si abaaraa oolu, dhuganii nyaatanii sa'aatii 2 odeessaa oolu waan mataan miila qabne odeessuu hin danda'a. Garuu waa barreessuun toora qabsiisanii waa lafa kaa'uun waan cimaadha. Kana ati onaa irratti wanta ati gochaa turte. Namoonni barreen gaddaa bifa biraa uffatan barana bifa biraa.
torban lama gidduutti ji'a gidduutti jijjiiramu. Kaleessa bilisoomneera ittiin bu'iinaa warri garbummaa jettan warri akkasii warri dhaaba akkasii kun isin ammayyuu iji keessan hin banamne isin nagaa miti jedhanii warri dubbatan hal ammoo lakki garboomneera jedhanii immoo sitti deebi'an immoo si jalatti wannoo jedhu viidiyoo kana dhaggeeffachuun hin danda'amu. Kan duraay warri abaa'oo deeggartoonni isaa miseensonni isaa kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Bilisummaan dhufeera. Namni keenya wal keessa deemaa jira. Namni isa saamuu hin jiru. Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Maaliif namni maaltu akkas nama raasa? Maaltu akkas nama sodaachisa? Maaltu immoo akkas ija namaa dura akka namni nama laaluuf yookaan maal argachuudhaaf bu'aansaa kun adeemee burjaajii uumuun kuni maalirraa madda sanuma jireenyaa wal qabsiisee siyaasuma keenya illee rukutiiti naa ibsi Dr. Hundaas. Beektaa ilmoon namaa hundi isaa waluma fakkaata iddoo baay'eetti. Ennaani Ukraine baru ijoollee Nicaragua, ijoollee Cuba, Afghanistan biyya sooshaalistii ta'an kanarraa ijoollee baay'ee dhufa Ukrainitti. Amma barsiistuun keenya tokko muuziqaa nu isin barsiisa jettee keessa nu leenjisuufi dhufanii garuu galiinsaa nu leenjisuufi. Garuu nu weeddisiisti. Weedduun suni Leeniiniif weeddifna. Leeniin aduu keenyaa, biiftuu keenyaa, maaloo keenyaa jedha. Ani hin jaalanne waan sana. Waan jira miti lafaa kee nama leellisuun sun anaaf du'a. Keessa immoo Leeniin hin beeku. Eessattan isa beeku. Sanyiinis, gosaanis, umuriinis wal biraan hin geenyu. Iddanni du'e waggaa dhibbame. So ani nan dideetuma taa'e kai dabaree ka'aatii isteejii irratti ijoollee fuulduratti ba'aa weeddisaa jetti. Kai naan jennaan hin barbaaduun jedheen. Wanni sii kennaa jette F'n sii kennaan naa kennin jedheen homa rakkoon hin jiru silasii sirbaa muuziqaadha. Amma maaliif sirbuu diddaa hinnaanaan ilaali nama guddaadha waggaa 22 ta'eera. Nama waggaa 24 akka daa'ima kindergaardanii ooltu kottuuti weeddisinaan jechuun kindergaardanii keessa hin jirru nuti nama guddaadha. Attamitti akkas naan jettaan jedha. Edaa isheen egaa personaalii fudhatte. Boodannaan ilaalu ijoolleen Afghanistan intala tokko amma maatti dura na jirti. Akka ishiin eegee raaftu. Akka ishiin ilaa. Gurbaan tokko immoo jira Gaanaa irraa kan dhufe. Wanni isatti Blackboardii irraa haxaan. Nu fuuldura seeneetu dhofkatee taa'a. Ennaa eeggateetu jenna barsiisaan dhufee balbala irra gahuudhaa jedhu ka'ee qulleessuufii jalqaba. Profeesar Maaloo akka maaltan maal jedheetu iyyuu wanni muca booda gaaf tokko sin ajjeesan jedheen ennaa karaarra deemu argeen. Ati sareedha nama gurraacha na fakkaatu na qaaneffachiifta. Eegee otoo raasin siifa argitee argachuu darbuu dandeessa. Biinillee sittaafu siinuman dhabdu. Qo'adhuuti qorannoo kee darbi malee eegee nama jala raasin maal inni jedhee inni isa mucaan sun. Maal siin jechuufani. Eegee namni nama jala raasu insecurity wayii qaba ofitti amantuu dadhaba. Maal jechuu kooti amma fakkeenyaaf namooti biyya alaa kana Finfinneetti galan fudhadhu laal. Maqaa Iddalmoon Oromoo duutee inni kaan mana ibidda wayyaaneen ibidda mana dhaattitti keessee iddannaa gadi ba'an xiyyitiin tumtee inni kaan reenfi waraanamee mana barumsaa hundatti cuupheedhaan iddoo meeqa waraananii dhiigni gannamee kumaatama meeqa Oromoon ijoolleen daa'imni xixinnoon dhiiraaf durbi dhume kaanii biyyatti galan. Jarri kun ennaas baqatanii maqaa Oromootiin baqatan qabsaa ta'anii. Soba miti. As dhufanii immoo daayipparii faranjii dulloomee kana geeddaraa turan. Hin taane jiruun $8 argatu, appaartamaatti galuu, hin gowwoomsu, makiinaa moofaa oofuu yookiin lafoodhuma deemuu biyyitti qorraa. Jarri kun har'a karabaataa keewwatanii nama guddaa ta'anii gaafa biyyatti galan atuu laaliga. Hoteela akkam falamaaf.
Isa kaan makiinaa fi hiiktuu furtuu wajjin makiinaa haaraa boodigaardii 8 7 9 10 qaxaratee nama Finfinnee keessa namni maqaa kaasa akka nama guddaatti beekamaa inni Amaarri Oromoonis maqaa kaasa TV qabuutiif irratti gad banii dubbatu garaan gurguddate amma gaa ennaa iddoo dur Ameerikaatti beeknurraa amma iddoo jiran ennaa ilaaltu iddoo gahan ennaa of ilaalan yoo sobuu baatan yoo gaggaragaluu baatan waan argatan sun maqaa argatan qabeenya argatan horii wanni ulfina argatan boodigaardii silaa namni qaxarachuu hin dandeenya nama hin danda'u Finfinneetti boodigaardii nama tokkoyyuu qaxarachuu hin danda'u kana nama 8-9 eegamanii namni deeman shofeeraan kan deeman addunyaa eessattuu kan hin argamne waggaa tokko keessatti dhiiga namaa irraatiin argatanii amma yoo haalli geeddarame wajjin geeddaramuu yoo baatan wanni suni horiin cash flow suni horiin itti dhimmisu sun itti yaa'u suni hin qoora kanaaf yeroo wajjin geeddaramuu siyos argatan akka gaararraa ta'u kanas gaararraa ta'u barbaachisaadha jechaadha kabira amma warruma aangoorra jiran iyyuu laale amma ishii asii dhaqxee miti warra asii dhaqxee akkanatti qaxxaamuraanii jiruu gaarii argattee dhiisiiti warrumta aangoorra jiran torban darbee opiniyooni wanni tokko kenneet ture yaadatta kenneet ture omaa miti booddee maal jedhan Finfinnee irratti waa'ee Finfinnee irratti wama tokko namni sana waan sana nurratti nuun atakaruu hin danda'u Finfinneen kan Oromiyaa ta'edha guyyaa lama booda immoo kan federaalii jedhan kaaleessa moo dheengadda immoo koyyefacceeni lotoriibbaa jennaan callisan Oromoon gadi bahee immoo hiriira baanaan immoo ahaa kun Oromiyaa keessa jira jedhan maal ammoo namaa turtan jennaan immoo hin beekne nuti dhageenye jedhan waaqsitti argisiisu namichi inni sila lotoriin baasa jedhu miseensuma paartisaaniiti miti eenyu maqaansa Maalitti manni 52,000 meeqatu paartiin sun hin beekin biyya sana darbee kanaafuu amma inni argitu gaa isa soba akkanii kana egaa maanni namootiin kun boru yookiin waggaa har'aa maaltu ta'a jedhanii tilmaamuu hin danda'anii hin fedhanii kapaasitiis hin qabanii kaleessa maal ture maalan ture jedhaniis ilaaluun barbaadanii ishii sakandii kana keessa jiran qofaadha isaan kan yaaduu danda'an kanaaf isuma ammaa kana si sobuu kaleessa waan jedhanii yaadachuun isaan dhukkubsaa borummoo maal ta'a kan jedhaniis yaaduun barbaadanii amma hiikaan isaan kennan waan hammaatiif momentuma keessa jiran jecha ennaa beektamiti afaan faranjiitiin momentum jedhama wanni afaan fiiziksiitiin momentumii sana argachuudhaaf si gammachiisuudhaaf amma gaa eessa dhaabbatu walakkaa dhaabbataniitu juwwee taphatu jechaadha amaaras gammachiisuu barbaadanii yoo ati dhiibdee dhaqxee kan kootii maaloo Finfinneen jetteetti bahuu baatte achuma dhaabbatu amaarri gammadeeraa isaanis nagaan taa'u achennaa ba'an atu beekta waan isaan hojjechaa oolan waan isaan hojjechaa bulan hin gammadu horii qabu hin dhuguu caatii qaamuu shiishaa tuutuu dubartii wajjin asiif achi deemuu rakkoon hin jiru yoo waa itti dhufe immoo maal jennu jedhaniitu immoo innuma sana immoo hiikaa ishii ammaatiif jechaadha rakkoo ammaatiif jechaadha jiru ama duriyyeen jira miti ennaa tokko dhaqeetuma dhugaa jedhee utuma saantimii harkaan qabaatiin na yaadadha hiriyaa tokko Saamsoon jedhama seenee dhugaa yookiin golaan bahee bada yookiin jaakeetii saafaa fanniseetu tiishartiidhaan ka'ee akka nama waan deebi'u fakkeessee achiin badee deemaayyuu ilma jeneraalii tokko kanaafuu hiikaa rakkoo ishii ammaa momentumii suusii isaanii sana ittiin qabbaneessan malee boruftaan waggaa 5 waggaa 10tti deemuun barbaadanii hin danda'anis ji'a darbes yaaduun barbaadanii waggaa darbe dhiisiti maaliif hoo jettee woosa darbe kaasanii waan baay'ee keessa darban namatu qaxaratee asiin ga'ee nama hiisisaniiru nama ajjeesaniiru sobaniiru basaasaniiru nama gananiiru sana kaafnaan dhibeetitti ka gara fuulduraatti immoo maalan godhama mootummaan kun ejjigennaa jedhanis immoo abjuun maraatu kanaaf yaaduun barbaachisu abjuun maraatu sana wanti si ajaa'ibullee amma sodaan sun amma gaa nagaan laanneef amma akkuma torban darbe keessa waliin kan irratti illee xiinxallee turre
Amboo dhaqanii sa'aatii isaanii gurguranii maal godhanii amboo kee bultee kunoo wal ga'e hiriira fincila jalqabde. Gara lixaa deemanii sana hojjetanii diraamaa sana hundumaan hin dandeenye. Gara bahaattis deemanii gara bahaatii qeerroon dacha'anii ka'anii. Amma immoo akka guutummaa biyyaatti qophiitu jira. Amma gaa sun hunduu yaaliin kun hundumtuu dadhabame wanta hojjetamu wanta yerooti akkuma ati jedhu. Kana cinatti immoo waraana sana hiiksisuudhaaf marsaa lammaffaa naa kennaa jedhanii kadhachuun immoo jiru. Waan akkasii kanaan wal qabsiistee waan ilaalte qabdaa wanta amma adeemaa jiran keessaa keessumattuu wanta gowwummaa wanta sagaagalummaa sila jettu kana sagaagalummaa siyaasaa kana wanta mee amma immoo carraa biraan nu ergaa ammas dhanneetu mootummaa fi waraana walitti raarsinaa jedhanii ammas waan faashinii haaraatiinis irra ka'u yeroo fincila akkasiillee yeroo uummanni garbummaa kana nagahee gadi ba'u kanallee bifa kanaan immoo kun immoo diraamaa torban lama dhufuuti kun yookiin ji'a ta'anuuti. Isa kana ulee mataanii foon mul'atanii ammoo waa argatanii immoo gadi qabbanaa'uu isaanii na futaa. Mee kana Iswal sakalu, cimsan si chalu, madamo goleda, tatu sumida, yomitu begne, walkomi bgenye, malo, 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 malo. Abbango hebo mirmirsa arosh malana gidirsa anano dukase firfirsa sochi bilisummaa keessatti amma revolution jedhu miti afaan faranjiitiin. Finciloonni baay'een addunyaarra deemaniiru. Raashaatti, Faransaayitti, Biriitinitti, Indiyaatti iddoon inni hin deemne hin jiru biyyuma addunyaa kana keessa Ameerikaatti iddoo hundatti deemeera. Fincila bareedduun kan scientifically sirriitti explore godhanii irratti theorize godhanii fincila jechuun maal jechuudha maal faa guutuu qaba. Sadarkaa akkamii keessa darbeetu eessa ga'uutu irra jiraata bilisummaan dhufuudhaaf jedhanii amma kan barreessan keessaa Marxist theory faa yoo argitu proletarian warra dafqaan bultoonni ennaa hunda qoricha cunqursaati isaantu injifannoo fidaa. Fiti burjaan ishiin bu'aa ishiitiif dhaabbattu lafee hin qabdu, lafee ittiin dhaabbattu hin qabdu akka bofaa jajallatti boftama ol jedheen dhaabbatu lafee hin qabu. Egaa fiti burjaan jechuun pitiif jechuun wanti innoodha. Sooressa xiqqoo jalqabee amma sooressa isa guddaa isa burjaa isa guddaatti dhiiga namaa fi dafqa namaa jaabaraniif innaa hunda akka bofaa sifachi jajallatu jedhu. Garuu kan cunqursaan sun narraa bu'uu qaba jedhee innaa hunda ka'ee cunqursaa sana garagalchuu danda'u isa dafqi isaa nyaatame isa dhiigni isaa xuuxame wannidha working class isa hojjetee jiraatu. Egaa innaa sana ishiin gubbaadhaa cunqursitu isa cunqurfamaa sana fidi jetteetu hojjechiiftee ofii ishiitti nyaatti hin hojjettu ofiif. Amma jara lamaan jidduutti wal dhabinsi jiru suni waan araaramuu miti. Hin araaramu. Maaliifin inni suni cunqursee jiraachuu barbaada. Cunqurfamuun barbaadu. Sana jidduutti maaltu dhufaa? Ichima ta'a friction jechuu kooti. Achi keessaa bu'aanii hin dhufa jedha. Garuu achi ga'uudhaaf dammaqinsa barbaachisaa jedha. Hidda dammaqxee booda hin hidhattaa jedha. Hidda hidhatte hidhannoo kedda guuttattee booda hin loltaa jedha. Argitee sadarkaa kana sadan keessa darbuus irra jira. Warrumti silaa cunqursaan irra jiruyyuu warri dafqaan bulaan mataan isaa. Sadarkaa kana gaa dura hin dammaqsita nama akka Dr. Hayilee Fidaafaa godhan kana suutettee dammaqsiteet
gara bu'aasaa idda ittimte wada cunqursaan sun akkatti isa xuuxxatu akkatti isa kurkursu ittimnaan hin dammaqaa hin qawweetti kenninaan ijaa dammaqeef itti deemee lolachaa. Amma kan keenya rakkoon maali? Piti burjaan ishiin asii galtes ishiin aangoorra jirtus kan namni qaxarates basaastuu haa taatu sobduu haa taatu wanni ijoollee sitti kaasee dadhabduuwwan kan haa taatuti prostituutiiwwan kun hundumtuu cunqurfamaa hin jirtu. Maal gootii geemii taphatti jidduu sanatti jiraachuudhaaf. Maaliifin cunqursaa wajjinis lola hin qabdu, cunqurfamaa wajjinis lola hin qabdu. Amma rakkoon maa'inni kan Oromooti. Oromoon cunqursaan koo abashaadha. Na arrabsa. Gallaa Gadaa jedhee na arrabsa. Lafa koo fudhata. Aadaa koo balleessa. Natti dhaadata. Innaa hunda waan qabeenya koo kan kooti jedhee siin saama jedheetu hundoo Gondariif Gojjamii ka'eet asit dhufaa. Tigraay hin tuqu. Uummata biraatti hin dubbatu. Ana jaana tuffatuuf qeekoo dhufaa. Isa jedhee dammaqinsa sanaan hidhatee diina iddoo biraatitti dhufu sana ofirraa qolachuu dadhabuunsaa maal godhee karra baneef jechuudha ijoollee prostituutii kanaaf. Kanaafi ennaa gaararraawwan kun guyyaa guyyaan of jijjiirtee ija ishee ashaboon miqattee asis achis dhaabbattu bu'aa isheetiif dhaabbatti piti burjaadha. Piti burjaan suni egaa maal godhee kan kana godhe maanni wanni kufeera amma garaagarummaan sooshaalistii fi kapitaalistii jidduu jiru suni kapitaalistoonni mo'atanii hamma horiitu geemii taphata argite. Duri horiin akka diinaatti ilaalama warra sooshaalistii biratti. Kanaaf har'a Finfinnee yoo dhaqxu gamoon kun kan kooti, gamoon sun kan kooti, makiina akkanaan oofa, iddoo akkanaan seene, abaloo wajjinan oole hunduu kana hawwa jechuudha. Kanaaf pirinsipilii ittiin ka'u tokko jaan qabneef uummanni keenya ka'ee injifannoo fidu hundumaa eenyutu abboorti godha. Isa dhalachuudha, mucaa dhalachuudha jedhe kana akka inni gatatu, bilisummaa dhalachuudha jedhe sana garaa keessa dhiitee akka inni gatatu kan godhu warri aangoorra jirtus hin gatachiti. Maaliif hin bu'aa ishii tuqa. Piti burjaan ishiin jidduudhaa asiif achi kaattu sunis immoo yoo gatate bu'aa argisiisetti rakkoo amma bu'aa irraa argattetti gatachuu irraa rakkoo hin qabdu jechaadha. So uumaan ishii jarri lachuu hundee pirinsipilii hin qabdu gaafuma kaatu. Warri OPDO namatu uummate. Pirinsipilii mataa isaatii, kaayyoo mataa isaatii, galii mataa isaatii, tiyoorii mataa isaatii qabaatee of ijaaree hin turre. Ilmaan naftanyaa faa, Gimaasha faa, Amaara faa, kun akka Taayyee Teklaa Hayimaanooti amma Kumaa Dammaqsaa ofiin jedhu faa, minaamtee kana funaananiitu ijaaranii fidan akka Abbaa Duulaa faa. Namootiin mana xajjiitii monkorkoraa baatanii xajjii namaa buusaa turan. Atumti yaadi. Achii ka'anii jeneraalii ta'anii nama biyya bulchu ta'anii guyyaatti doolarii 10,000 balleessanii attamitti iyyuu nama ajjeesuu dhiisu. Attamitti sobuu dhiisu. Attamitti aangoo irraa bu'eetan dimokiraasii fida jedhu. Maaliif? Iddoon taanee ka'anii bar. Isa dhiisiitti Teediroos gaafa xalaasaa Queen Victoriyaatti barreessu maal jedha beekta? Tole, anuma beeku. Wanni kitaaba Amaaraa irratti an argadhe. Queen Victoria jedhaan qawwee naa ergi waaqni daaraa keessaa na kaaseetu nama na taasiseera. Gaallaa biyya keetii ari'inaan jedheen waaqni natti meera. Adaraa waaqaa qawwee naa ergi jedha. እግዚአብሔር ከትቤ አንስቶ ታላቅ ሰው አድርጎኛል። ስለሆነም ጠመንጃ ላኪልኝ ጋላን ከሀገሬ ላባርበት ጀዴቱ ጠላ በሬሳ ቪክቶሪያት ኤጋ ማል ጀቹudha suni namni daaraa irraa ka'e daaraa sanatti deebuun barbaadu. Hiyyummaa sanatti deebuun barbaadu. Kanaaf ijoolleen keenya ishiin daayiparii namaa geeddaraa baates, inni atobisii oofaa ba'es, inni taaksii oofaa ba'es, inni iddoo ciisuu dhabaa tures, inni sataatee namaa dhiqaa ture hundumtuu arra galee nama guddaa. Warri aangoorra jiru immoo hin kanfalaaf giyoon ciisu barbeekta. Otum dubbattu giyoon balbala gubbaa nu ari'uu turan ennaa ijoollee turre sabanyaan nu teessistu. Isuma ammayyuu tiishartii uffadhee dhaqeen deema siinaan jedhanii. Jaarri garuu boodigaardiin garaa nama nagargaa kirabaataa uffatanii boodigaardiin 8-6 wajjin deema. Isaan hiltan dhiisii sharatan dhiisiitii kan sana caalu yoo jiraate ulfinaan seenu. Egaa as deebi'aa jettaan iddoo hin taane sanatti olga albaaniyoo. Kanaafuu gaa
dhaloota burjaajessaa jiraadhaan jedhaanii meega mee yeroo akkasii burjaajii kana keessatti ajennuutuma amma manni amma dabarfamee warra habashoota sanatti warra tigiroota warra maaloo sanatti kennamaa jiru kuni sababiin isaan maallaqa kan qabu kan 20 80 40 60 jedhu sanaa utuun achi jiruuti nan beeka keessa. Ijoolleen Oromoo sana carraa argattee galuu hin dandeenye tokko waraqaa eenyummaa hin qabnu. Waraqaa eenyummaa naannoo Finfinnee sanaa hin qabnu. Finfinneedhaa barannaa yeroo sanaa namni galmaa'uu danda'a namni waraqaa eenyummaa Finfinnee qabu waa kaa'achuu danda'a. Qarshii 20 dhibbas kaa'achuu danda'a. Mana kennamaa fi dhibbantaa 80 mootummaatu irraa kaffalee waggaa 30 kaffala. Warri 40 kaffaluuf immoo duraa wannoo jedhaa manni isaa garaagaraa manni isaa addaan kwalitiin isaa dhanii yeroo sana gaa akka jirutti dhuguma isin jechuu danda'a parsentii dhibbantaa 95 ol jaruma kanii wanta sana ulaagaa sana guutee nama 5 nama 10 maqaa nama 20tiin kondominiyeemii sanaa dabarsanii waraqaa eenyummaa baafatanii jalqabatan. Manni kun gaa iddoo tokko qofaadhaa 52 malee iddoo gurguddaa 5tti ijaarame. Yoo 50 iddoo 5tti na arguttee gara manneen 200 oliiti. Hubadhu. Manni kun hundumtuu walitti qabamee harka alagaa hammas sana immoo magaalaan kee bal'ataa deemu. Mee dhaloonni hajennu utuu situ abbaa biyyaa ta'e lafa sana irra jirta ta'e maal goota tarkaanfii akkamii fudhattaati Dooktar Ilame dhaggeeffadhu lixaasi waame Ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame Ilame dhaggeeffadhu baasi waame Ilame qalbeeffadhu kaabaasi waame Waleeko waleeko waliin taphachuun gadi kaffalee haasaa keenya irratti amma nutumtuu aniifatiyyuu kan hubachuu dadhabne yookiin irra utaallu yookiin joonjiin keessa marmaaraa jirru ammuma jechaadha. Tokko irraanfanna. Wanti suni gaafiin Oromoo gaafa dura jalqabu waggaa 50 60 70 dura innaa jalqabu maal ture? Abbaa biyyummaati. Hamma abbaa biyyaa taatee apparaatasi aangoo sana hundasaa caasaa sana qabattee diina biyya kee irra taa'uu sana achiin ari'annetti diinaa fi ashkaroota diinaarraa waan gaarii eeguuni balleessaan kan keeti. Akkuma taatu taate biyya kee harkatti galfachuudha. Gaafa biyya kee harkatti galfatte akka adurree beektaa adurree waan biyya kee warri keenya aannan ilmanii qiraaciidhaan qicadii kennuuf adurree. Amma nuti akka adurree sanaati kan qicee nutti kennu yookiin ashkaroota Habashaati yookiin Habashootu. Habashaan ammayyuu hin gorsaa warri isaanii gorsanii Itoophiyaa bulchaa jedhanii akkuma durii jechaadha gaama. Zamana Lislaasee haa ta'uu, Mangistuu haa ta'uu, kan Tigree haa ta'uu, kan ammaa ta'uu iddootti inni wal fakkaatu asirratti. Qicaadhaan jiraanna. Mirga sii qicu. Afaanuma keeyyuu isaan kadhachaa jirta laa. Biyya qabattee yaan jirreef. Paarlaamaa isaanii keessatti afaan isaanii dubbatta. Paarlaamaa keessa kan kee caffee jedhan kan kee keessatti mana hojjaatti sumatu Amaarinyaa dubbata. Numatu Amaarinyaa dubbata. Ashkarootuma Habashaa jechaadha. Kanaaf kaayyoon dura Oromoon ittiin ka'e a total destruction of the Abyssinian structure, political apparatus and distract lafarraa godhanii balleessanii daaraa godhanii biyya ofii ijaaruu eenyummaa ofii eenyummaa Oromummaa sana dominant ideology dominant culture gochuu Oromiyaa keessatti jechaadha. Nama biraa irratti miti Walaayittaa yookiin Tigraay irratti miti naannoo kee irratti jechaadha. Amma kadhachaa jirra. Kanaaf apartamaan nuun kennine nuti hin galmoofne ID hin qabnu amma isaan irraa kadhachaa jirra argite. So galiin wanti ta'uun irra jiru we have to be the vanguard of
the original theory of the Oromo movement. Attamitti. Ela bayesa. Amma ijoo dubbii isa waan hundi keessaa maddu dubbatte. Inni abbaa biyyummaa jette. Gaafa abbaa biyyaa taatu situ murtee laata wanta hundumaa wanta kadhataa turte hundumaattu. Biyya keenya gaafa abbaa biyyaa taatu. Ani qotee bulaa iddoo sana iddoo koyyeeffachee jedhan sana lafan qota taanaan ati yoo aangoo argatte dhuftee nan buqqistu. Nuti tokko ka warra kee buqqistaa fira kee buqqiftaa. Akka gara sanatti hin deemne immoo wanta ta'aa deemu kana. Nutu dadhabe. Tol. Namni komannu hin jiru sana. Maal seete? Tokkoon keenya ilaali waa tokkoon sitti maamee asuma ani of jajuuf otoo hin ta'in nama guraagee tokkotu durna beeka. Maqaa koon geeddaradhe. Ani Alamaayyoo Sheetee miti irraa jalqabee Rundaasaa jedhi na waami jennaan na dide. Yoo na argu Taaddasaa Alamaayyoo naan jedhamas. Carraa sadiin kenneef. Gaafa biraa carraansaa gaafa gubatuni gabaa keessatti argee hudduu gubbaa waraane cuubeedhaan. Beektaa maaliif akkana godhe? Bakki gaarii ta'a ofirraan jalqabe bilisummaa koo narraa fudhata namichi sun. Maqaan ani barbaadu na waamuu dida. So hudduu gubbaa waraanuun koo suni warra kaaniif illee maraatuudha namichi suni maqaa keetiin na waamte jedheetu na waraane jedhanii sobanillee odeessan malee maraatumayyuu ta'ee jira miti maraatumayyuu ta'ee mirga kootiif nama waraanuun sun ofitti amanuudha. Iddasii namni maqaa Amaaraatiin na waamee siin jiru Rundaasaas naan hin jedhanii Alamaayyoos naan hin jedhan naan oodanii darbu anis ittiin oodeen darba garuu bilisummaa keessan ture. Maal jechuu kooti tokkoon keenya bakkee jirrutti yoo tarkaanfii fudhanne amma ilmaani naftanyaa akkatti wanni finfinneedha ka'a maaloodha fixa maal jettee dibbee reebdu jira miti. Ijoollee sana akkashiin fokkortu kan godhe Oromoo mataa gad qabate malee finfinnee keessa dhugaan sitti himaa lakkoofsaan Oromootu caala. Isumarraa kana isa sobanii miti. Maaliif Oromoon hin jirre seet ijaa mataa gad qabatuuf. Ani maatii meeqan qaba kan Amaara jedhan har'a finfinnee keessa warri jiran. Kan afaan Oromoos hin beekne Amaarummaa kan himatan fira baay'een qaban. Kanaafuu warri gadaantummaa sana fudhatee jirutu nurratti finceessisa malee tokkoon Oromoo ka'e. Kibila 50 miti bar. Kurmaan isaa. Kurmaan iyyuu miti maaloo. Kumnumti kudhan achi keessaa ka'ee yoo tarkaanfii bakkee jirutti fudhate nurratti akkanatti nurratti wanni hin jedhan. Kanaafuu abba amma laali warri aangoorra jirani akkuma siin jedhe ijoollee Moogziit jedhu miti Moogziitidha isaan daa'ima baatanii jiru. Babysitteridha. We are the babies. And ijoollee nu eegu wanni shururuu nun jedhanii harkarratti nu baataniitu namatu eegaa jedheen yookiin immoo looni nuti. Akkamitti looni yoo jettu dallaa Minilik nutti ijaare. Foonaa beektaa? Beeka. Dallaan sun maqaan ishee Itoophiyaa. Dallaa sana keessatti naqe. Maal jechuudha dallaa sana keessatti safaanis aadaanis amanteenis waliin fakkaanne hunda humnaan fidee walitti naqe. Dallaa sana keessa jirra. Dallaa kana digdanii yoo baatan mataa keessantu bittinnaa jedhama koloneel Abiyyi dhiyoo kana yaadatta. Sirriidha. Itoophiyaatti battanem anta nan jimmitti battanoo jedhe. Maal jechuudha sun dallaa Minilik ijaare sana cabseen baay'oo jette mataa kee buruqsina xiyyitiidhaan jedha. So Mangistuunis immoo qixaachoon moogaatti no basaan jaayya. Miti? Akkasii. So kanaafu maal seete yoo nuti sodaattuu taanee bilisummaa fi gabrummaa jidduu garaagarummaa jiru hubachuu hin dandeenyu ta'e. Yoo tokkummaa dhugaa fi tokkummaa sobaa jidduu garaagarummaa jiru hin hubannu ta'e. Abbaan barbaade innaa barbaade sitti tufaa innaa barbaade sitti ka'aa olaantummaa isaanii fi doominansiisaa argisiisu aadaa koo jala teessa sagalee koo jalatti teessa malabbaa kee dubbatta. Addunyaa kamitti namni Gaallaa Gadaa paartii jedhee dhaabbatu yaadattaati dhageessee beektaa seenaadhuma histroografiidhuma addunyaa kamii sosaayitii kam keessatti namni Gaallaa Gadaa paartii jedhee paartii dhaaba. Kuni Ambootti dhaabbate ilmaan naftanyaatu dhaaba. Kitaaba koo keessa jira. Jarri kun tuffiin isaan nuuf qaban bineensallee akkanatti hin tuffatan.
probably bineensi jalaa ijaa baqatuufi. Kanaaf ijoolleen cattaraa ooltu, mana shiishaa ooltu kun hundumtuu innaa Finfinneetti gadi baatee sitti dhaadattu dhugaa qabdi. Namatuu maal abbaa keetii dubbatta jedhee hin dha'u. Namatuu jalaa ka'ee ba'i biyya kooteessa abbaa keetii jedhee hin ari'u. Isuma wal qabsiisee waa sitti hima. Waan amma dallaa keessatti eegamu sanaa wal qabatee amma maal jedhanii aktivistoonni alaa galan kuni hiriiraan baatu erga ta'ee meeshaa qara qabus ta'e shimala tokkoyyuu harkatti baattanii bakka hin beeyna. Hin baatu taanaan akkasumatti baha nagaaruma akkasumatti baha akkuma hoolaatti baatii deebi'aa gala. Sanuma yoo akkas goone kuniyyuu taankii caalaa jedhama. warri abaa'oo deeggartoonni isaa miseensonni isaa kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan goolabamee jira. Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Bilisummaan dhufeera. Namni keenya wal keessa deemaa jira. Namni sasaamuun jiru. Oromoon bilisoomeera. Kan hin bilisoomne jechuun waan hin fakkaannedha. Ati immoo kan nuti jechaa jirtu naannaa keenya irratti nama tokko yoo hin kadhannu waan kan keenya ta'e irratti ofuma keenya murtiitti laannaadha. Abbaa biyyaa taanaadha. Caasaa gaddarraadha. Sirna gaddarraadha. Qabsoon keenya inni ganamaa sirna sana impaayera sana iddoo sana kaa'amnee caasaa sana cicciruudha. Amma nama cicciruu miti namni akka inni garmalee nu hubanneen abdii qaba. Nama bifa fakkaattii keenya qabu nu wajjiniin seera keenyaan heera keenyaan buluu barbaadu gadi jedhee buluu barbaaduuf nuyi balaa hin qabnu. Akka namaatti walqixxummaa dhaambushuutti Oromoo caalaa kan aadaas duudhaas qabu jiran ittiin fakkaatu. Kanaafi mee kana akkamittiin ilaalta? Dhuguma bara hundumaa tarkaanfiin keenya masila immoo gaafate waa'ee fincilaa waa'ee riivoluushinii kaastu waa'ee maarkisistii fudhattu waa'ee French riivoluushiniis fudhattu waa'ee ittuma adda addaa yoo irra milkaa'an kana fudhattu. Warra Haayilee Fidaafaa jalqaba raagan sanaa baarotumsaa faraagan sanaa immoo namni ijaarame, namni dammaqe, namni hidhate inni kun hin injifataa jedhanii isaan lafa kaa'an sanaa sadarkaa dammaqsuurra darbuu dadhabne ijaarree hidhachiisuu dadhabne isa ijaaramee hidhateeyyuu hiikkachiisuurra jira dantaadhaan bitamne. Kanaafi kana akkamittiin bara dheeraaf kan itti dhiigni bu'aa jiru kana hawwiin Oromoo, fedhiin Oromoo attam godhee galma ga'a jetta Dooktar Hundaasa maala godhu? Qeerroon sammuu dhugaatti sirreeffatu jira waan ta'eef. Reasoning afaan Oromootiin reasoning jechuun sababeessuu waa tokko baasanii buusanii maaf kana ta'e jedhanii gaafachuudha miti. Amma
reasoningin warri angorra jirtu kun yookiin immoo nama fundura teessee haasoftu biyyan bulcha jettu kuni maal baranseete a deductive reasoning jedhu isa sammuu keessaa qabu. Deductive jechuun sabboonummaa Oromoo sana gadi siqsuudhaan xiqqeessuudhaan biyya nation building biyya ijaaruun waan gaarii bal'achuu uummata adda addaa diversity adda addaa ofitti qabuudhaan ati ijaa uummata kaan jibbituuf ijaa yookiin doqna taateef yookiin ijaa nama sodaattuuf jedhaniitu deduct godhu waan sabboonummaa keessana gadi siqsu jechaadha. Deductive reasoning isarraa ka'u. Kan biraa scholarshipin isaan qaban yookiin scholarly thought school of thought school of thought of isani kan barani ama colonel Abiy kan bare peacemaking ida nagaa uumu egaa nagaa uumu jaarsa Oromoo irraa baruu hin dandeessa Ameerikaa kun sirran jiru miti nagaa oltanii loon nagaa qeen nagaa maaltu nagaa maal ijoolleen nagaa Oromoo caalaa namnuun beeku amma isaan sun garuu kan baran maayinni kan itti leejjifamanii legitimacy warra adii sana jira miti eenyummaa uummata adii kana kan olaantummaa isaanii ibsuu fi akka isaan barbaadanitti uummata walitti hidhanii xaxanii kaa'uudhaan gabaa isaan barbaadan sana iddoo isaan dhaqanii humna boxan humna namaa hatanii ba'an kan ammoo akka dinagdeetti ennaa ilaaltu akka nama dinagdee baratee tokkotti ilaaltu amma fakkeenyaaf Afrikaa keessaa biyyi keenya Oromiyaan tokkoffaadha loon baay'ee qabaachuudhaan. Loon ennaa du'an yookiin qalaman gogaan isaanii kophee ta'aa kun wanni uffatanii deemu waan guddaadha kopheen kun. Intalli Trump wanni qabdi maal warshaa qabdi biyya keenya keessa fakkiin warshaan ishiin qabdu suni isa silaa otoo asitti hojjetame tokkoffaa gogaan loonii hin jiru as achitti gogaa isaa tokko doolarii tokkoon bituu dandeessa tokko jedhi kopheen 500 irraa bahuu danda'a yookiin 100 irraa bahuu danda'a lama jedhi sadaffaa humna namaati asitti humna namaa yoo xiqqaate doolarii 12 sa'aatii tokkotti kan hojjechiisan doolarii 100 jechaadha guyyaa tokkotti yoo xiqqaate 120 ta'a garuu 120 sanaan immoo biyyatti ji'a tokko hojjechiifta amma maal hatan jechaadha humna uummata gurraachaa humna garbaa cuunfatu gogaa kees kanati loon kana guddiftee loon okaalaattee fi warri kee waggaa 5-6 qallabanii guddisan gogaa sanas tola fudhatu. So amma gaa isaan kanaaf impaayira babal'atee walitti xaxame tokko nama tokko achi irra kaanii gabaan sun akka irra hin jeeqamne gabaa sana barbaadu. Gabaa humnaa, gabaa raw material qabeenya biyya sanaa jechaadha. Bunas dabaladhu, xaafii samma hin fidatu, talbaa hin fidatu. Waan nuti qabnu as jira. Whole food dhaqii ilaali. Asuma jira. Buna Starbucksiin buna ergaa caffee moo buna Itoophiyaa moo buna ergaa caffee gandaanuu qoodanii buna keenyaas. Gandaanuu sitti gurguratu. Egaa sana isaan hin hojjetan. Isaan kan godhan koomersuma gochuudha. Maaneej gochuudha. Maaneej gochuuf immoo wakiila achi kaawwatu jechaadha. Akkuma baalabbaata durii wakiilli isaanii achi teessee dutti peacemaking-dha yoo kana ala baate mataa si dhoofti. So school of thought kan isaan ገብቶኛል ግን አትስጋ ኢትዮጵያ ሁሌም እንደተመቸች ትቀጥላለች። አሁን ያለው መቆራቆዝ ይቀጥላል። ቶሎ አትደናበሩ። ትናንሽ ነገር ኮሽ ስለ አትደናበሩ። ቢያንስ ለሚቀጥለው 1 አመት ይቀጥላል። ያለየ ነገር ስላለ እዚህም ሙከራዎች ይቀጥላሉ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የትኛው ሙከራ የኢትዮጵያን ህልውና ግን ማቆም አይችልም። ፕራውድሊ ነግራችኋለሁ። ማንንም ማቆም አይችልም። የከፋ እንደሆነ ይኮረኮማል። የከፋ እንደሆነ በዛ ያበቃል ማለት ነው። አሁን ኩርኮማው ስለገባን ደም ስለምንቃባ ነው። ደም ከተቃባን ማብቂያ የለውም። ያ እንዳይሆን በትዕግስት ነገር ለመቀየር የሚደረግ ጥረት እንጂ የኢትዮጵያ ህልውና ለሰከንድ የማያሰጋም። ዓለም ግን ይገባዋል። እዛ ኮንሰርን ገብቶኛል። olaantummaa abashaa kana olaantummaa biyya adii kana fudhachuudhaan
akkatti hojjetamuu fi akkatti dinagdeen hojjetu akkatti sirni corporationiin addunyaa bulchuu qaba kan jedhan sanaanii tasgabbeessuu fi sirra jiraachaa. Waan kana goote humna namaa si hin kennitaa fi qabeenya hin kennitaa fi qilleensa kee hin balleessu, militarii beezii hin kennitaa fi diina isaanii achi ka'anii rukutu barbaadan si qaxaranii dhaqxeetu marsanarii taate amma Somaalee keessatti eenyutu ajjeesaa bahe adii tokkittiin hin jirtu. Ishiin fakkeenyaa sanatu dhaqee Somaaleetti du'aa ture. Nama jibban illee si ergu lubbuu rakas hin duutaaf dhaqxee. Dur humnaan fidanii si bulchaa turan sansalata sitti kaanii amma geeddaraniiru istirateejii ofii. So walumaa galatti maalinnatti kan argitu bakkee bu'oonni biyya bulchu jennee achi keewwanne bakkee bu'aa warra adiiti. Bakkee bu'aa warra advaanteejii fudhatee addunyaa mo'ate tiyooriin isaanii fi ikonomik tiyooriin isaanii addunyaa fudhateeti. Kanaaf yeroo baay'ee namni waa babbaratee waan akkasii kana beeku hin maraata. Mataatti dhukkuba innaa teessee yaaddu. So ijoolleen kun reason out gochuu hin dandeessu. Warri silaa reason godhan kun akka Isaayyaas fa'i. Isaayyaas Afawarqii fa'i. Nama in the 60s baratee revolutionii waan ta'e sirriitti hubate badaasi jedhee isaanis itti marsanii economic sanction irratti godhanii daaraa taatee biyyi sun harka duwwaatti namni baqatee amma Asmaraa dhaqxe katamaatti namni hin jiru hin baqate. Amantee isaaniis irraa ari'atee Joovaa hin ari'ee hin cufee Islaamaa fi Ortodoksii bichaachitti dhiisee hin ari'e Kaatolikii wajjin. So nama tokkittiidha amma Afrikaa keessatti isaaniin kan morke ishumayyuu guyyaa guyyaan hin hacuucu maal godhu kunuma jira namicha amma duutti. Gaafa inni du'e garuu irra garagalanii shiyyuun fudhatu. Isayyuu amma inni rakkannaan araba harka seenaa jira. Arabatu dhaqee yoonni jechaa jira. Kanaaf Afrikaanii akaawwii beekta. Yoo harka kanaan qabatte yoo si gube isa kanatti dabarsita. So nuti akka akaawwii sanaati. Soviet Union harka seennaa isheen ennaa nu gubde immoo Ameerikaa harka seennaa Yuroopp harkaa baanaa isaan harkaa baanee hin beeknu. Walumaa galatti wanniin nuti qabnu dammaqinsa keenya qofatu murteessaadha. Lolachuu keenyatu qofatu murteessaadha malee teenyee maaliif yabayyuu kanan goone apartamaa maaliif nuun kennine isaanii federaalizimiidhuma sanaa balleessanii koyyefacceen suni kiiloomeetirii 30 fagaatti Dabra Birhaan irraa beektaa kana. Walitti dhiyoodhaan warra naannoo isaan Amaareedhanii qoodansa. Amma ijaaranii otoo dhaqanii sanatti walitti galee Amaarri sanarra dhufteetu Finfinneen kan kootii jettii jechaadha. Wanni kana garuu maaster pilaanii wajjin walitti hidhanii bal'isanii magaalli Finfinnee amma Amboo, amma Shaashamannee, amma Eessaa, amma Adaamaa kana gaa jedhanii garba gurraacha hundatti dabalanii maaster pilaanii inni namni ka'ee lolaa ture sana ture. Amma garuu maaster pilaanichi dhokatee balleessine irra jedhanii nama gowwoomsaniitti deebi'aa jiru jechaadha. Ijoolleen amma aangoorra jiran maqaadhaaf. Guyyaama tokkoyyuu waan dhaabame miti malee erga sanaas lafti saamamuu hin dhiifne manni ijaaramuu hin dhiifne kiiloo meetira 20-30 keessa galaniiti manni ammayyuu ijaaramaa kan jiru warra alaa kanaa galee ilaalii wal ijaaranii galanii lafa ramadamuu isa diinaa ilaalii harki caalaan warra diinaati warri caalaatti ija saamaa jiranii kun hundumtuu kan dura jirudha Dr. Hundaasaa Shiree. Egaa daawwattoota keenyaa kun qophii Oromoo Digital Miidiyaati. Ammas Dr. Hundaasaa Duukaan jira. Tarii gara dhumaatti fixaan jira. Dhaamsa yoo qabaate Doktariif carraa daqiiqaa 1-2 kenneetanii. Doktar amma gaa ijoolleen sammuu qaraa, ijoolleen guddataa jiran, ijoolleen waa gadi jedhanii dubbisan kan waa'ee isaanii nuti kaleessa dhalatan namoonni akkasii naashinaalistoonni jennee hawwin kan dhalataa jiran ijoollee Oromoo keessa akka jiran abdiin qaba. Kan ammoo kanan jedhuuf sababa malee miti waan barreeffamu, waan dubbatamu, waan ala kanaa haasaamu kanarraa ka'ee waan isaan deebii isaan kennan barreeffama isaan ergan irraa ka'een kan hubadha. Waliigalatti dhaamsa attamii qabda ijoolleedhaaf, dargaggootaaf, qeerroodhaaf, ijoollee dachee sanarratti uumaan uumee silaa hiree jireenyaa argachuutu qabanii amma kadhattuu ta'anii digirii fixanii barumsa fixanii maal godhanii kan isaan irratti iddoo galanillee dhabanii iddoo adda addaatti kufanii inni kaan callisee barandaa kana jala ciciisuu taa'ee qaamuu waan hojiin taanetti galaa jira namni keenya humni barate keenya dargaggoonni keenya gara sanatti deemaa jiru. Walumaa galatti humni kun garamitti socho'uutu irra jiraata maal argita mee
barreen gaddaamaan argitan jedhan si gaafachaa ture. Ilaa mootummaan kun jijjiiramti. Achi booda nama akkasiitu muummicha ministeeraa godhanii as baasu. Isa akkasii immoo pirezidaantii godhanii as baasu. Isaan immoo takka immoo nutti taphatu, takka immoo diraamaa nutti taphataniitu immoo gowwoomsu. Achi booda bilisummaan dhiyaatte kanallee fuudhanii achi immoo duuba deebisu jechaa ture. Hin ta'e waggaa lamman kana kan atti dubbataa turte hundi ta'aa jira. Mee sattaa nutti maaltu sitti mul'ata? Tarii jabaannee hojjennee bilisoomneeti diina kana cabsinee abbaa biyyaa isaati jettu taadamoo garboomnee nu kufnee cabnee harka warra nu dhiitan kanaatti bara baraan hafneetu waan Oromoof Oromummaa silumaa bada jetta. Maaltu sitti mul'ata? Isaan maaltu mul'ata? Ta'u Oromoon bilisummaan Oromoo yeroo sadii gatate. Gatatu beektaa miti abboorti godhe. Sirriitti beeka. Aborshiniin inni tokko ennaa dargiiti. Ennaa Haile Sillaaseen dulloomee bosbosee jedhu ijoolleen Oromoo baay'eedhaan kaatee lafti kan uummataa ta'u jettee sana booda immoo baay'ee ta'anii dhufanii itti makamanii anillee gaannaa sana umriin hin qaqqabne garuu warri ennaa sanatti makaman hojjaa gaarii hojjetanii booda irratti garuu hin dhuman. Abboorti ta'ee nafxanyaan Mangistuufa jala seentee jara sana fichisiifte kan akka Ilee Fidaafaa namooti maqaa ta'e. Mata Alaqaa Maammoo Mazammirfaa. Isaan ennaa Maamoon sanayyuu hin argine dura fannifaman jedhan. Isaan ennaa Maccaatuu Lamaa sana dura. Jaatamoota keessatti fakkaata. Inni kan dargii 74 kan dargiin aangoo fudhatee dorrobee ture jecha bilisummaan dhalachuudhaaf garuu nafxanyaan militarii jala seentee joonjessitee gatachiisan. Sun hafeetu addi bilisummaa Oromoo uumame bilisummaan hin dorrobdee dhalachuudhaa waggaan lamannaafu futteettiidhaan mana Minilik kan seente wayyaanee ta'e argame. Otoo dargiin yoo xiqqaate wagguma lama aangoorra ture, waggaa 3 otoo aangoorra ture Oromiyaan hin bilisoomtii turte. Hin dhalataa, bilisummaan Oromoo hin dhalataa ture jechaadha. Garuu dargiin ennaa sana kufuunsaa bilisummaan Oromoo lammaffaa akka gatatu godhe. Sadaffaa isa maati. Amma ijoolleen loltee, dhiigdee, dhumtee, reebamtee uummanni keenya tumamee gootummaa isaa argisiisee fardaan ka'ee Finfinneetti dhufee xiyyiitiidhaan tumamee eessa meettaarraa eessarraa iddoo hundumaa amma ajjeefaa na yaadadha. Kun hundi Arsii Shaashamannee almost dhalachuudha adda jedhetti ammas immoo hin gatate. Eenyutu gatachi amma immoo warruma achuma Tigree wajjin hojjettutu bilisummaa sana garaa keessa dhiitee keessaa gatachee ol ba'e jecha. Amma arfaffaatti ulfaa jira. Amma bilisummaan ulfaa jira. Maaliif somni akka durii baay'een bubbulu hin saaxilamaa jiru. Guyyaa guyyaan soba isaanii geeddaruun isaaniiyyuu dallaa Minilik sana jaalachuun isaaniiyyuu dallaa Minilik ijaaruudhaaf tattaaffiin isaan godhan siidaa Haile Sillaasee fa'aa hin argita. Nafxanyaa fi wanni magaalaa Asallaa, Gobbaa, Jimmaa, Finfinnee keessaa bookkisuu hin argita. Isaan humnayyuu nuuf jarri kun otoo jiraachuu baatanii hin gatatti bilisummaan keenya arfaffaa. Amma isaan jiranitti bilisummaan keenya hin gatatu. Hin ulfaa, hin jabaata. Amma namni ka'aa jira. Inni amma yoo ka'e jabaate yoo ka'e. Yoo qorrellee deebi'ee ka'ee dhumarratti dhuma Habashaa olaantummaa Habashaa ta'a. Dhuma Oppidiyoos hin ta'a. Maaliif yoo jettee Oppidiyoon kana caala uummata Oromoo sobuu hin danda'u. Abiyyi Fayis kana caala uummata sossobanii caalattuu kan si gaddisiisu amma meddeeshii kan nama joonjessee gatanni wanniin ulfa akka hin qabanne gochaa jiru maal seete waan jarri yaanne kana yaadaa jiru jedhee namni of gowwoomsuu isaati jechuun ግን አትስጋ ኢትዮጵያ ሁሌም እንደተመቸች ትቀጥላለች። አሁን ያለው መቆራቆዝ ይቀጥላል። ቶሎ አትደናበሩ። ትናንሽ ነገር ኮሽ ስለ አትደናበሩ።
ቢያንስ ለሚቀጥለው 1 ዓመት ይቀጥላል። ያለየ ነገር ስላለ እዚያም ሙከራዎች ይቀጥላሉ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የትኛው ሙከራ የኢትዮጵያን ህልውና ግን ማቆም አይችልም። ፕራውድሊ ነግራችኋለሁ። ማንም ማቆም አይችልም። የከፋ እንደሆነ ይኮለኮማል። የከፋ እንደሆነ በዛ ያበቃል ማለት ነው። አሁን ኩርኮማ ውስጥ ከገባን ደም ስለምንቃባ ነው። ደም ከተቃባን ማብቂያ የለውም። ያ እንዳይሆን በትዕግስት ነገር ለመቀየር የሚደረግ ጥረት እንጂ የኢትዮጵያ ያለውና ለሰከንድ የማያሰጋም። ዓለም ግን ይገባዋል። እዛ ኮንሰርን ገብቶ ያዳ ጅሩ ሜጨልሳ ሜጥኖሺ ጀርኩን ወይፍ ዴሙ ኢሳን ኢስን ቤግኔ ባዬ ቢልቾዳ ጀርኩን ይዋን ጀዳ ወይ ኢሰ ጀር ያነዩስ ኦቶ ጀርት ማኒ namni dhaga'uu didee waan isaan iyyaanne sammuu keessa kaa'uu barbaada. Garuu amma kanaaf meddeeshi joonjiin jira, qulqullaa jira amma bari'aa jira. Tokkicha nama ol fuufnaan sinachi duubatti deebi'ee hin gatatu, arfaffaan hin gatatu, Oromoon of bulcha. Dallaa Minilik keessattis haa ta'u, dallaa sana alatti of bulchuuf deema. Kan ammoo waggaa 3-4 keessatti argina. Nu gargaaru daawwattoota keenyaa qophii amma taasifne kana keessatti waan guddaa, waan jabaa, waan bareedaa akka birattan abdii guutuun qabaa. Ifatti baasee gara dhuma qulqulluudhaan sodaa keessaa bahee namni namatti dubbatu argamu. Egaa Dr. Hundaasaa Sheetee Hundee guddaan isa galateeffadha. Ammas hiriyoota isaa wajjiniin qabadhee gidduu kanan dhufa. Ammasitti nagaatti faaruu kanaa wajjin sirba kanaa wajjiniin. Tibotati palma ataje setin adatam dabe satu siapa te titole ko tate pata ordo ponesa gota manatto ormota oni rafni nirbe Kade kukara arafa, kade kukara ogongo moa amate, maniso mapanapa, apa buyae nyuma, iga tunama adapa, iga tunama, utu surati kesa, warega ankafa, tache ankafa. Chabere jabo sarmu jadi abo jalan berkemana berdaya kamu merupakan jirana soban kakakmu mikro jule jelen ceker sanggarmu das daf kamu cuma lalu namni arti lo min mana arkar api pacasi minoran sabu cuma dale dalan ni abitu ni kenyana dina fisarmu dalon di sarmu Abba bonsi kala tagalcha arre nafsiri afanis kerong kara umam nidara